السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نجا جرتو؟ أمسا تكو سيني كابا مزرعة كيس جرا. سموني إزولين دبي رفتني أريد إراجة شو لما لاقت أكيد سانتاني جرا. ما اللي في سيني جرا بيتني أكنت تفوري ما لك أفين نرتوري. أكن فورا كنا كنت ترورني على دلني كاني ما أنا كيس دلني ما لك أفين نرتوري. سيني قالي كيسات تهوري بريد برتي بياروا بالريسيتني. Horri jazaatana keessa rabbi sin oolche jechuudha. Amma usaati afaan keessan oli qabadhaati erga biyyaa baatanii dhuftanii kaamiyuu Dubaay kaamiyuu siqaa hin jedhinaati dalagadha. Isinii galee nu horri hoggaa afurii shan keessa jirru akkana fuura argaartanii akkana xuruurrannee waan hojii dhalaan biyyatti hin dalanne dalannee mana dhaabnee qotiyyoo xindii binnee lukkoolee binnee waamee qagoonee sanyii facaafnee madaabaraa binnee saninu galatan qabnu saninu ni arrabsamna jechuudha. Asuma waasni dhaaw faaxeen jaarsa biyyaa qabdan carraa tana keessatti fayyadamaati jaarsa keessa fidaati oo akana keessa darba gaafa san jazaa keessan beeka gaafa san jazaa ijoollee mana arabaa beeka jazaa ijoollee biyya arabaa beeka jechuudha. Fidaati carraa tana keessa haa dalagatu inshallah dhufee simmintoo miti inshallah hoo barbaade muka haa baatu jechuudha. Isni galee nuti mana keessatti inshallah waa warqii mazanaa raashinti beeti nama dhinnee waa udaan namaa xargnee arrabsamnee qeeqamnee isni galee anaa fakkeenyaaf mazraa dalagee ti kan fidu ani maallaqa jechuudha. Sila kana ta'ee fi ani kiyya tokko jaalallee kiyya tokko ka duraanii tokko as fida jedhee jechuudha. Beekkatee na dide. Kuma dhibba afurii san kafalee as fidee akkana keessa darbee jazaatii ya kafaladha jedhee beekkatee na dide. Sila kana ta'e faaxooche fidaati oo akana keessa darbaati akkaataa isinitti furtanii akkaataa isinitti dalaydanii akkaataa nutti furree finnu akkaataa itti maadaati mana arabaati baafne haa arganii fidaati keessa darba gana asinas qayyaana hore dhiirooche jechuudha. Afaan keessan gaqqabadhaati mallaaqaca tiktaki ol oofnu waa'ee makeessan tiktaki ol oofnu waa'ee makeessan argaa jirra. Afaan keessan gaqqabadhaati nu afaan keenya gaqqabanneetuma isin dandeenye afaan keessan gaqqabadhaati dalagadhaati waan biyyaa baataniif beeka. Haga birri haga maalii godhu haga distii dhiqu maalii dhiqu injiru habiibi akkas jechuun habiibi yoo rabbi si godhe malee bare paanti bakka paanti dubartiitu micitu carraan si geessuu danda'a injiru biyya kana on takka see on takka Itoophiyaa sun injiru. Bira distii dhiqa maalii dhiqa na ergatanii maalii godha lafa xaraga lafa wala injiru habiibi. Waan dhiirti biyya dalaydu nu asit dalayna waan ta'eef afaan keessan gaqqabadhaati dalagadha. 90 yoo ol oofnu scroll ol goonu garaa nu balleessuuf waan hin taane godha. Nuu hin jirra kunoo nuu shamarraniitu hin jirra. Nu argaa jirtanimi mazraa dalagaa maal dalagaa akkasitti abbaa manaa isin goone jechuudha. Saniinuu galatan qabna. Sila kana ta'eef horri jaarsa keessa fiddan mana ijaazaa teessiftanii hin qallabina gaddarbaa haa deemee barbaadu kaampaanii barbaadu mazraa barbaadu gaala barbaadu distii dhiqa haa gala haa qaxaramu. Teettee mana ijaazatitti ammallee faaxeen qalbiin qabne takka takkan jirti teettee ka mana ijaazatitti anjaarsa kiyya gabbaasee ndalessiisu anjaarsa kiyya akana keessa ergu jette jirti bar faaxeen amaatuun jechuudha. Ka haga ammaa kana teessiftee mana ijaazatitti qallabaa jirtu jechuudha. Habiibti erga guyyaa xalabatte san torbaan takka mana ijaazaa buufadhuuti achi booda gara hojii gabbaasi. Lama shawwadamina ammallee biyyatti illee nyaatamna asillee finne akka nyaatamne. Isni galee sanuu hinyo malee erga gaafa boolee Dubaay irraa seene international dha jaarsi keessan. Kenna hundu international dha horri fidanne hundu international no. Jaarsa kiyyan jedhina jaarsa keenya hundaa jenne international sanuu teenne mana ijaazatti takka hin qallamne gadi ba'ee waan fedhe haa dalagatu gadi baasaa dhaamsa kiyya kafaaxoocheti baga rabbiin jazaa teena nuu kafalee sinin jedha nagayaan tura anuu kunoo mazraa xaragaa baadhe. Dhageettanii jirtanii ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf jechuudha. Warra biyya namaa keessa jiru kana ulfaatina dalagaa yoo inni itti warra biyya keessa jiru hin hubatuuf jechuudha. Hin hubatan jechuudha. Haguma feete halkan itti haasaa bultee guyyaa itti haasaa oduu oolte hin hubatan jechuudha. Haga as dhufanii ija isaaniitiin arganii qaaman keessa gayanii isaanirra gayutti siin hubatan jechuudha. Maaliif dalagaan akkana hin ulfaata akkana yoo jedhanii maalatu ima jirtaa mi kunoo atoo kunoo ima jirtaa akkanu achin deemnee fi jedhan garuu gaafas dhufan gaafa san hubatan jechuudha. Gaafa san hubatan jechuudha. Takkatu maal jedhee
mana gurguree dhufee mana gurguree Dubaay deemee bootaa lafaa bitachuun waagaa hedduu na kafalchiisee jette. Bootama lafaa bitachuun mana gurguranii dhufanii mee maal ijaaruuf mana gurguranii dhufanii mee yaa uummata kiyya isin yoo hubattan namni mana qabu tokko mana isaa gurguree gara Dubaay dhufee maal ijaaruuf ka makiinaa qabu immoo makiinaa gurguree mee maal bituuf makiinaa gurguree gara Dubaay dhufa. Gara Dubaay dhufanii makiinaa gurguranii bolokkeettii baachuu, simintoo baachuu, qoshashaa kararraa haruu kanuma hojiin jiru waa biraati miti. Baay'inaan gaala tiisuu re'ee tiisuu suni akka Dubaay sanii akka Suudii sanii jiru wanni hojjeta asitti hojii ijaarsaa, qoshashaa kararraa qulqulleessuu, sharikaa waan adda addaa kana kaampaanii ijaarsa kanaadha kan hojjetan. Kana ho'i kun jechuudha. Ho'i kun isin mana ijaaruuf biloonii sammuu hiitan garuu aduun isaa sammuu namaa hiika jechuudha. Aduun Dubaay sammuu namaa hiika. Hojiin biraa immoo hin jiru. Hojiin ala keessa hojjetamu kana. Isii takkas maal jedhee kaaffeen qaba ture. Kaaffee xiqqishuu isiin qaba ture. Garuu anaaf sirritti naaf taate. Ani immoo isii cufee kaaffee san cufee gara Dubaay dhufee kushiina madaamii keessatti duydi na citaa jira. Maal hojjechuuf kaaffee cufee dhufimee galee maal hojjechuuf namni birrii harkaa dhabee namni birrii harkaa dhabee biyya kana dhufee birrii harkaa qabu saniin galee kaaffee banachuuf ani immoo kaaffee qabu san cufee Dubaay dhufee amma duydi mana madaamii keessatti kushiinaa madaamii keessatti na citaa jira jette buleeyyiin teena takka jechuudha. Dhugaa koomentii akkana kolfisiisuu argee akkasii siniin jedha buleeyyan kiyyaa maaliif namni biyya jiru keessattuu hin hubatu jechuudha. Amma asitti birriin nuu kennanii fi hojiin wajjan gonkuma walii hin madaalu jechuudha. Gonkuma walii madaalu maaliif birri isaan nuu kennan birri xiqqishuudha isaaniif birri xiqqishuudha. Garuu hojiin isaanii immoo dachaa 10 jechuudha. Dachaa 10 waliin madaalu birrii nuu kennan saniin. Warri biyyaa hoo birrii xiqqishuu nu dalagaa ulfaatu dalaynee argannee yookaan achi arginee mana zarru sun guddaa itti fakkaata. Damoota haganaa ka nyaattu birrii haganaa ka nyaattu ka doktorru nyaanne nyaatti gatteetta afaan ofii qabatteen hojjetattu maal ta'ammee kunoo addaatiin daddaalichataniitu maan deemaa jirani maaltu irraa hir'ate jedhan. Garuu keessi keenya baay'ee dadhabaadha jechuudha. Keessi keenya baay'ee dadhabaadha. Maallaqni isaan nu kennaniif hojiin nu wajjan gonkuma walii hin madaalu. Kuni beekamaadha. Warri ala keessa hojjetus, warri dhiiraas, warri shamaraas waliin madaalu jechuudha. Hojiin isaaniitiif birriin isaan namaa kennan. Gonkuma waliin madaalu. Isiniin jedhaa obboleeyyan kiyyaa keessattuu kama shamaraatu wayyaa. Warra shamaraatu wayyaa warra dhiiraarra dhugaa dubbachuuf. Warri shamaraan fakkeenyaaf nyaata maallaqa ofii irraa hin fayyadamanii tokko yoo ta'e malee tokko qaallittiin isaanii hin binne yoo ta'e malee shaamboo maama qaallittiin isaanii hin binne yoo kana fayyadaman malee nyaata fayyadamanii garuu warri dhiiraa kan nyaata damuuzatti xiqqoo kennaniif sanirraa yoo kan nyaata ofii isaaniitti fayyadamantu jira jechuudha. Baay'inaan akkasii bakka baay'eetti kadhagaa jirru. Akkas isin jenna obboleeyyan kiyya waan qabdan birrii baastanii asiin dhuftan san 100,000 1,300 1,400 san achitti ittiin hojjedhaa yoo jedhaniin namni immoo maaliifas taa'ee hojjedhaa achi deemee hojjechuu wayyaa jedhan garuu birrii 400 san deebisuun baay'ee waagaa hedduu nama kafalchiisaa jechuudha. Nama birri manaa erga ani gara biyyaatiin deebi'aa jechuun saalfadhee hin rakkadhee akkam ta'a maatiinis birrii hagana ga'u eessaa fuudhee naa ergaa. Gara biyyaa deebuuf kisaaraa baasan sanuu osoo hin deeffatin ofirra deebuuf maaliif jennaan nagaatu caalaqa nagaan jiraachuu amma keessattuu jechuudha. Warroonni hojii hin beekne warroonni biyyatti hojiin hojjan warroonni biyyatti hojiitti hin buun warri hojimaa hin jiraame hojimaa hin ulfaanne hojii haphee akkas hojii bakka hin jirre bakka qorri hin jirre hojii warra akkasii hojjechuu barbaadan sun jechuudha hin dhufina.